الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني كينا بكا جرتاني تنجيني ربي سنرت هاجراتو، ربي بركاي سني هاقو بري سفن بري نجايا بولي بولتي نجايا كايسن برا غلغلاتيس كايسن برا غنمتي سينا جرتانيس غنمني كيساني غلغلي كيسان هاتولو خيري ربي سن هاوفقو آخرا في دنيان تيسان هابريدو بركات دايسن انجدا. إيغا أغانا ولين جنة ومغبابا أكا نصيحاتي ولي دامنا دام صدورا واني قدا ولي دامنو صدا ربيتي صدا ربي دامسا ور دراتي بوداتي ربي دامي وان ربي اتنغيان وان جالال ربي اتن أرغتن وان هيرين نما اتن تولتو وان بركا اتن أرغتن وان كسر فقاتي أكا ربي سيكاليسو سيتاسستو صدا ربي غاچنا مؤمناتي صدا ربي وانتين مربي تأمنيتي هند جعلا احفظ الله يحفظك ربي ايقادو ربي تيفادو ربي سيتي ساجدان مراقبة إلهي وفرت ايجي دوبا ايقا اغانا ولين جنة واني ولدام اجعل شيئا يذكرك به الناس وان نمني تين سيادة تتوكو قدد اتي مالي يادمتا مالي نمني سيبيكا مالي نمني بودا غافا اتي دنيا راديمت اللي تين سيادتا وان توكو دنيا تنر قدد اترك اثرا جميلا فانا بريدة توكو دنيا تنر رئيسي ديمي غافا دنيا تنر راديمتو فانا بريدة وهي أسيرت ديفادو ديمي نمني دنيا رتي وان غاري ديسي ديمي دوتي إسا ككالاندرت لالما. نبي الله إبراهيم دعا ربه ربي إسا هركا والقبيك رتيتي وجعلني لسان صدق في الآخرين أكا أنا دوبا مكانك يدوبتم قرنا دوبا هفو ربك يا ناغودي أتي يوان غارين دوبتمتي فافريكا خيري دنيا رت افدوبا ديستيكو بقبات دلغان نماتون دو انماتين ان دابتي يد رسول ربي عليه الصلاة والسلام واسدي ملي صدن كيسا غاري نمني دنيا رفجافتي دربي صدقا جاريا نمني دنيا رت ديسي أشارا وهي كنمني دنيا رت ديفتي كأبتش صندوبة قبرت إسايات يجو قبري كيستي دلغان نمني دنيا رت ديسي كإسا دوبا إسا هفت سن إسا فيدي يجو كناف نبي أنبيون هدون مكان إساني أكا هفو سينان إساني أكا هفو قري إساني أكا هفو ربين كرتاتو مال ديستي دنيا تنرتي ديما جرتا لالي قباب سي وني والإنجن كنا osoo qormaanni rabbii hin dhufne lubbuu teessan qormaatuun lubbuu fi qormaatuun barbaachisaadha. Maalirra jiraa maalitti jiraa qoratuun barbaachisaadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala namni walgeettii kiyya hawwii qabu kajeellaa irraa qabu falyacmal camalan saalihaa dalagaa gaarii هجي بريدها دلقو جرى ربين كينيا سبحانه وتعالى. إذن
namni rabbii wal gayaa ofirratti beeku hojii fokkuu rabbii fi namni hin jaalannellee hin dalagu jechuudha. Dhawaata sodaan rabbii namarraa xiqqaattuun qaanfin xiqqaataa dhufti. Dhawaata qaanfin xiqqaattuun gochi badaan namummaa keessaa as baasu namatti as bahaa deema jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya osoo guyyaan guddichi sun hin dhufne khayrii haa dalagannu, rabbii keenna haa sodaannu. Akkasuma khayrii dalaynu keessatti qaxaroo hin qabina. Waan dalaynu keessatti qaxaroo hin qabina. Yeroo fursaa rabbi nuu kenne kana booji'atuun saammatuun gaariidha. Duuba eegaa gana jenne nama wahiitu sakaraa du'aa keessa jira. Warra nu dura darbe kana keessa sakaraa du'aa keessa jira, dhukkubsatee firaasha du'arra ciisa. Osoo inni akkanatti ciisu maatiin firoottan obboleeyyan isaa cinaa jiran sakaraa du'aa san keessatti laa ilaaha illallah osoo jedhu gaggabe. Sakaraan du'aa tun hedduu cimtuudha. Duuti tun machii qabdeedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Inni gaggabee xiqqoo bayfateeti law kaanat jadiida osoo haarawa taate jedhe. Aganuma jedhe hin guddisne. Xiqqoo ammallee laa ilaaha illallah osoo jedhu gaggabe. xiqqoo bayfateeti ammallee law kaanat kaamila osoo guutuu taatee jedhe. Marraa sadaffaatiif ammallee xiqqoo taa'eeti law kaanat baciidaa jedhe ammallee osoo fagoo taatee. Qabxii sadi dubbatee duniyaarraa deeme. Qabxii sadi dubbatee duniyaarraa deeme. Osoo haarawa taate, osoo guutuu taate, osoo fagoo taatee jedhe. Obboleessa isaarraa dubbii tanaa itti yaadda'ee cinqamee rabbiin kadhata. Maaluma dubbate obboleessi kiyya? Sakaraa du'aa keessatti maaluma haasaye? Jedhee hedduu rabbiin kadhate. Osoo akkanatti boo'uu irriiba tokko rafe jedhe. Irriiba san keessa obboleessa kiyya ka duniyaarraa deeme bakka gaariitti isa arge jedhe. Wal dubbisanii akka gaarii jira argee yoo du'uu deemtu sakaraa du'aa keessa jirtu san osoo haarawa taatee jette, osoo guutuu taate jette, osoo fagoo taate jette maal jechuu kan keetii jedhee gaafate. Yeroo kana anaa sakaraa du'aa keessa jiru mana bareedaa tokko natti garsiisan jedhe. Mana bareedaa natti garsiisanii keeti naan jedhan jedhe. Kana hoo maaliin argadhee jennaan gaafa wahii halkan keessa osoo inni deemu nama barandaa bulu qorratee qorri isa nyaate tokko argeeti marxoo lama ofirraa qaba jedhe. Laman keessaa tokko fuudhee kenneef jedhe. Marxoon tokko haarawa, tokko dullacha. Marxoo dullattii kenneefi haarawa hambifadhe jedhe. Sababa saniif mana kana argatte naan jennaan osoo haarawa kenneefi jedhe. Osoo marxoon sun haarawa taate jedhee dubbata. Osoo guutuu taate jette maal itti baanta maal jechuu keeti jennaani nama beela'ee rakkatee kararra ciisu tokko argee daabboo lama harkaa qaba. Tokko muramtee jirti, tokko guutuudha. Ta muraa san kenneefi guutuutti hin gale jedhe. Osoo caphaa san kennuufi baadhee guutuu kenneefi silaa mana kanarra bareedu argadha jedhee dubbate.
osoo fagoo taatee jettee maal itti baanta jennaan nama wahii lafarra shunquuqu lafarra deemu isaa masjidatti kalaa'e ol fuudhee masjida seensise manni bareedan kun